Hayyee ashama harka fuunaa akkam jirtu kanneen gadatee jirratti gadatee hordofaa jirtanii fi hundumti keessanuu nagaa keessanii har'a immoo waa barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeera. Barnootichi biyyuma keenya keessatti akkamitti TV yookaan Ethiopia keessatti TV liifii amma waraabamaa jiru akkamatti kallattiidhaan teenyee ilaaluu dandeenya kana isinta mul'isa kabajaan hordofaa. Appikicha jalqaba wanti isin godhuu qabdan pilaastorii keessanii seentu jechuudha. Erga pilaastorii keessa seentaniin booddeerratti haala ittiin kaddadanii barreessitan isin mul'isaa jechuudha. Yeroo jalqabaatiif itoo akkuma an kaddabe isin barreessa kana barreessuu ni dandeessu jechuudha. Itoo kan jirsan kun haala gubbaa kana isin argitan kana kaddadanii barreessuu dandeessan jechuudha. Appikichi kun isaa kana jechuudha. Kun isaa kana akka kalarii gurraacha kan qabu kana waan ta'eef isin isaa kana erga barreessanii search gootanii pilaastorii keessan keessa argattaniin booda irratti ni cuqaastu. Anduraan wanta download godhee jiruu fi amma download isin godhattanii erga download gootaniin booda keessanii seentu ani amma open godhee naan seena jechuudha. Biyyuma keenya keessa seenne TV firiidhaan haala gaarii ta'an wanti Itoophiyaa keessatti raawwatamaa jiru hunda isaatu iddoo barbaanne yoo jiraanne appii kana buunee itti fayyadamuu qofa jechuudha. Fakkeenyaaf namootaan kiristaana taatan yookaan amantoota garaagaraa kan jirtan keessattuu amantaa kiristaanaa, musliima asitti TV Itoophiyaa keessatti hojjetamu mara firiidhaan as keessatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. As jalatti filannoo arfeen isaanii kana nuuf deera home live channel akkasumas subscribe which list kan jedhu kana jechuudha. Isa jalaa kana keessa iddoo live channel kan jedhu sarratti al tokko ni tuqnaa jechuudha. Yeroo live channel kana irratti nuudhanne kun TV yookaan dhiifama kun beeksisa. Live channel Itoophiyaa keessa jira hunda isaa kunoo haala isa argitan kanaan naaf tarreessa jechuudha. Haaluma kanaan live Itoophiyaa keessa hunda isaatu OBN, OMN, JTV, OMN, HLPTV waan hedduu of keessaa qaba. TV Itoophiyaa keessa jira hunda isaaniitu haaluma kanaan tartiiba isaatiin naaf eegee naaf dhufa jechuudhaan kun amma liifiidhaan wantoota TV liifiidhaan naaf waraabamaa jiran. Achi keessatti iddoo gubbaa kanatti filannoo sadee isaa kana naaf dhufeera jechuudha. Isaa kanas Itoophiyaa channeliin kana akkuma kanamma irra jiru jechuudha. Itti aansee kun original channeliin kun namootaan kiristaana amantoota garaagaraa qabaniif hunda ortodoksii afrikaanii cheerchota hedduudha kan of keessatti kan qabatu. Cheerchi kana namootaan kiristaana taatanis asumaan cheerchi kiristaana hunda isaatu hordofuu ni dandeessu jechuudha. As kadhumarraa kun education kan jedhu sarara tuttani barnooticha barnoota garaagaraa education wantoota garaagaraa chemistry kan akka biology kan hedduu as keessatti warra kutaa sagalee ol ta'anii kan fayyadu jechuudha. As keessatti kan haamatu jechuudha. Amma gara Itoophiyaa channel kan isin deebisa. Amma OMN kana irratti cuqaasee haa ilaaluuti. Okay, ni ennaan ganuuf ba'utti amma salphumatti naaf dhufeera waan ta'eef irratti okay gochuu qofa jechuudha. Biggest Black Friday for moms is now live. Go to spree.com and start shopping now. Haala masar arma argitan kanaan liifi isaa kan waraabamaa jiru OMN ilaaleera jechuudha. Amma ONN kana haa ilaaluuti. ጋሞ ማህበረሰብ የሆኑትን ብቻ አነጋግረው እዚያው ጎናቸው የሚሰሩት የኦሮሞ ልጆች ሳነጋግሩ ሄዱ። ይሄ በግልጽ በሚዲያ
Okay, haaluma kanaan kun amma haala isin mul'isaa jiru kanaan TV hunda isaa OBN naahoo waan hedduu qaanaa as keessatti diraamoota garaagaraa waa of keessaa qabuuf isa haaluma kana ilaaltanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Iddoo barbaadan biyya barbaadaa keessa teessanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Amma TV moo haa ilaaluuti. Garuu yeroo tokko akka carraa ta'e liifirraa dhabamuu danda'a waan ta'eef amma OMN fa wantoota garaagaraatiif fedhanii liifirratti ni ba'u. Garuu konteestii kana baay'ee yeroo tokko waan hin jirre akka sababa adda addaatiif hafuu danda'a garuu ni jira jechuudha. Ammaa fi kun beeksisaa ni eegganna. hojjechaa kan ture ilaaluu hin danda'ama. Qulqullinni bishaanichaa ogeessotaan erga mirkanaa'e. Okay, daawwattoota tiyyaa haaluma kanaan isinis kun tiifita hedduu as keessatti deemtanii ilaalachuu ni dandeessu jechuudha. Irratti miidiyaa kun amma fakkeenyaaf kan dura waraabame daqiiqaadhaan muraafame irraa kukutamee lafa kaa'amee waan ta'eef akkuma kana isinis viidiyoo barbaadan TV barbaadan sani kan jaallattan akkasitti tole isaan baafattanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Asuma keessatti yeroo hoomi kana as jalatti trading kana azarii san irratti yommuu dhanee tuqnetti iddoo choose categories kan jedhu san irra yommuu tuqnes as keessa kun haaluma salphaadhaan wanta barbaannes kana barbaanne irratti tuqnee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Isinis haaluma kana iddoo barbaadan teessanii wantoota kan biyya Arabaa jirtan kan biyya alaa jirtan hunda isaaniitu iyyuu iddoo barbaadan teessanii kallattumatti waan barbaadan hordofuu ni dandeessu jechuudha. TV biyya keenya biyya Itoophiyaa akkasumas kan Oromiyaa iddoo barbaadan teessanii firiidhaan ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Yommuu viidiyoo kana jaallattan like naaf tuqaa viidiyoo kana hanga dhumaatti naaf laala isiniin jedha. Haaluma kanaan isin ammoo kallattumatti liinkii isa viidiyoo kee jala isiniif kaa viidiyoo kana jala buufachuu dandeessu jechuudha. Viidiyoo kana yommuu ilaaltan appikichi kun isa kana amma kan amma isin barsiisaa ture isa kana eega Play Store keessa buufattanii boodatti kallattuma seentanii ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Bakka barbaadan teessanii iddoo barbaadan teessanii viidiyoo kana kallattumatti ilaaluu ni dandeessu jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana like gochuu hin dagatinaa. Yaada yommuu qabaattan koomentii jalannaa fi barreessaa. Barnooticha guyyaa har'aaf gaaguma gataa teechee qabadhee isin ulfi kana fakkaata nagaatti.